kanaafi nuti eenyuufu bakka hin kenninu jechuudha. duraan dursee assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatu siniin jedha daawwattoota keenya jaalatamoo kabajamoo warroonni haarawwataa tan akkuma dhuftaniin chaanaalii keenya laayik sabskiraayib gochuudhaan maatii nuu ta'a isiniin jecha odeessaaleen amma qabnu oduu Tigraay irraa ibsa miidiyaa Tigraay irraa kennamee fi akkasuma pirezidaantii Ameerikaa Joo Baayiden wanni isinii achirra kaa'eef sababa malee miti isaa wal qabsiisee ammoo waraanni naannoo Tigraay fi mootummaa jidduutti geggeeffamaa jiru maalirra jiraa fi akkasuma ergama addaa Jamis Feltimaan dabalatee Oliika Obasanjoonis gara Finfinneetitti imaluudhaaf deemanii jaarsummaadhaaf jechuudha waa'ee amma wal dhabdee Tigraay fi waraana mootummaa jidduutti bu'e jechuudha. Amma oduu cabsaan isinii qabnu waraanni bilchiginnaa akkuma beekamu waraana dhaabuu diduudhaan Tigraay yeroodhaaf labsii yeroodhaaf labse kana keessatti nuti nagaa barbaannaa nagaaf kan rabanuudha jedhanii waraana isaanii naannoo Affaar keessa jiru naannoo Amaaraa keessa jiru osoo tuksiin tokko nuti tokko hin baafannechaa jiranii Biraanuun Juulaa dhufe ammoo nutu rashanee waraana isaanii kumaa ganaa ol ta'u barbadeessine baafne jechaa ture Biraanuun Juulaa jechuudha. Garuu mootummaan Tigraay kaleessa galgala ibsa kennee jira. Ibsi kaleessa galgala mootummaan Tigraay kenne rifaatuu guddaa fide akkuma gaafa jalqabaa san isiniin jenne nuti kaleessuma itti himne ijoolleen bilchiginnaa kun hin dhagayanii Tigraay yoo Abiyyiin Ahmad Maqalee deema jedhee karoorfatu taate akka jiruun uummanni guutuun bosona galee hojii dhaabataniitiin waraanni addisiin banamee wareegama guddaa gaafata malee bu'aa takka hin qabu isa jedhu xiinxala keenya keessatti kennee jirra jechuudha. Waliigalatti amma maaltu ta'ee mootummaallee labsii gama tokkoon nuti dachii Tigraay seennee Tigraay weeraruu fedhan qabnu isa jedhu afaan kijibaa isaanii saniin hin beektu mirii afaan isaanii ka kijibaa saniin waan akkasii dubbataa jiranii araarri deemamaa jirus jaarsummaan biyyoolessaalles hayyoota Oromoollee hin ammatu kanarratti Oromoonis dalaguudha qaba. Tigraayis of keessaa hin qabu hayyoota Oromoo mana hidhaa jiranis of keessaa hin qabu waraana adda bilisummaa Oromootis hin ammatu jaarsummaan ka godhamuudhaaf deemu Biraanuu Naggaatii fi Abiyyi Ahmad jidduutti kuni Oromoon ilaallata hin ilaallatu. Kanaaf qabsoon kenna itti fufee jira jechuudha. Qabsoon dhaabbanne qabsoon kenna namni martu kana beekutu sinirra jira. Mootummaan marii biyyoolessaa inni godha jedhe nuti gaafa jalqabaa araarri abuu nageenya abuu jenne marii biyyoolessaa jechuun kan hunda ammateedha paartii KFO amma inumaayyuu maal godhaa jiranii paartii KFO bakka lamatti baasuudhaaf deemaa jiran namichi wayii maqaan isaa maal jedhama namicha sanitti siqanii Profeesar Maraaraa Guddinaa irraa baasanii isa akka KFO'titti qabataniitiin akka araarsoo biqilaa fa'aa godhan san bakka buufatanii itti fayyadamuu deemanii laggasa namichi tokko amma biyyarraa ibsa kennu Profeesar Maraaraan Guddinaa haga ammaatuyyuu biyyatti hin deebine jechuudha. Biyya keessa warri jiru namni wayii paartii KFO keessa gungummii jammaree jira namni sun ammoo mootummatti dhiyeenya qaba nama san bakka KFO buusanii KFO illee balleessuudhaaf karoora qaba jechuudha mootummaan. Kanarratti wanti dalagamaa jiru waan Oromoo miidhu malee waan Oromoo ta'uu miti. Kanaaf uummanni keenya xiqqaa guddaa wal jajjabeessee yaada furmaataa walii himee qabsoo isaatiitti deebi'uu akka qabu uummata keenya yaadachiisuu qabna jechuudha. Kanarratti nuti marti taasifaa goonee turre marii biyyoolessaa innaan hidhamtoota siyaasaallee ni hiikuu akkasuma wantoota garaagaraa of keessa qabata jennee abdii godhaa turre suni marti soba amma wanni addisiin isinitti himuu deemnu sabbar seenaan har'a jiru waraanni mootummaa Tigraay seenuudhaaf akkuma Tigraay waraana labseen dhaabuu didee waraanni Abiyyi Ahmad finciltoota Amaaraa sababeeffachuudhaan miidiyaa isaaniitiin ibsa kennanii beeka dachii Tigraay keessa seennee Tigraay weeraruu fedhan qabnu jedhanii gara miidiyaatiin ibsa kennanii turan garuu lafa jalatti wanni isaan godhaa jiran waan addaati Allaammaaxaa gaanii Allaammaaxaarraan gara Koramiin dachii Tigraayitti cabsuudhaaf waraana deemu inkitkitii isaa dhahee waraanni Tigraay daaraa itti hafee dhukkeetti kaasee of duuba deebise kaleessuma kana nama gara 7,000 oliitu dhume jechuudha. Kanaafuu mootummaan Tigraay kaleessa qalqala ibsa baasee jira. Nuti kajechaa jirru mootummaa kanaan waliin isin dhageessisa ani isinin sobu kijiban dubbadhu maaliif jennaan isin warra sirriitti Oromummaa keessanii quuqamee fi qabsoo kana keessatti nu waliin qooda gahee qabda waan ta'eef isinin sobnu jechuudha. Kanaaf dhugaa isinitti himna. Asirratti mootummaan Tigraay ibsa kennee jira ibsa isaan kennan keessatti waliin dhageeffannamee dhageeffadha isin dhageessisa. Waraana deebisanii labsanii jiru waraanni mootummaan nurra dhaabachaa jiru kanaaf jala teenneen duunu jala ciifneen duunu gara tarkaanfiitti deemna PP barbadeessuun itti fufa jedhanii jiru sanirraan uummanni Tigraay akka uummata Tigraay tokkummaadhaan dhaabatee waan nama hawwisiisu tokkummaan በወቅታዊ ጉዳይ ላይ ዛሬ ባወጣው መግለጫ
ትግራይ ህዝብና ኢብሳ ሞቱማን ትግራይ ከኔ ደገፈዳ ተኩል በዚህ ሀገር ለተፈጠረው የፖለቲካ ልዩነት ምላሽ የሚያገኘው በፖለቲካዊ ውይይት መሆኑን በሰላምና በውይይት እልባት እንዲያገኝ ያልተቆጠበ ጥረት ሲያደርግ መምጣቱን አስታውሷል። የትግራይ መንግስት ለሰላም ያለው ዝግጁነት በተደጋጋሚ አቋም በመውሰድ ለወዳጅና ለጠላት እንዲሁም ለዓለም አቀፉ ማህበረሰብ እያስታወቀ መምጣቱንም መግለጫው አስረድቷል። በቅርቡም ለሰላም ካለው ፍላጎት ምኞትና እምነት በመነሳት የትግራይ ሰራዊት ተቆጣጥሯቸው ከነበሩ የተለያዩ የአፋርና የአማራ አካባቢዎች መውጣቱን መግለጫው ጠቅሶ ይህም ለሰላም ቅድሚያ የሚሰጥ መሆኑን በማስረዳት የዓለም ማህበረሰብም በጎ ምላሹን በመግለጽ ላይ መሆኑን አመላክቷል። የፋሽስቱ ቡድን የስልጣን ወንበሩን ለማደላደል ሲል የትግራይ ህዝብን ለማጥፋት ከ1 ዓመት በላይ ግልጽ ወረራ በማካሄድ ጄኖሳይድ የፈጸመና በመፈጸም ላይ ይገኛል ያለው መግለጫው አሁንም ላቀረብነው የሰላም ጥሪ ጆሮ ዳባ ልበስ በማለት አረመኔያዊ ተግባሩን አጠናክሮ ቀጥሎበታል ብሏል። የፋሽስት አብይ ቡድን ሰራዊት የትግራይ ህዝብን በህገ መንግስቱ የተረጋገጠለትን በደቡብ ትግራይ አቅጣጫ ያለው መሬት በመጣስ በድጋሚ ጦርነት መጀመሩንም የትግራይ መንግስት መግለጫ ጠቅሶ የአምባገነኑ የኢሳያስ ሰራዊትም በሰሜን ምዕራብ ትግራይ የከባድ መሳሪያ ድብደባ ማካሄዱን አስረድቷል። የትግራይ ህዝብና መንግስት አሁንም እንደ ድሮው ህልውናቸውን ለማረጋገጥ ሲሉ ለሚወስዱት እርምጃ ተጠያቂዎች ፋሽስቱ አብይ አህመድ የትግራይ ህዝብና መንግስት አሁንም እንደ ድሮ ህልውናቸውን ለማረጋገጥ ሲሉ ለሚወስዱት እርምጃ ተጠያቂዎች ፋሽስቱ አብይ አህመድ ሁሉም ወራሪ ኃይሎችና ግብረ አበሮቹ መሆናቸው አመላክቷል። የሰላም አማራጭ ረግጠው በኃይል ጨፍልቀው ሊያጠፉን አሰፍስፈው ያሉት ቀንደኛ ጠላቶቻችን እያንዳንዱ ትግራዋይ እንደ ድሮው ስለ አእምሯዊና አካላዊ ዝግጁነቱን በተግባር በማረጋገጥ ትግሉን እንዲያጠናክር የትግራይ መንግስት ለቅንጣትም አይጠራጠርም ብሏል መግለጫው። የዓለም ማህበረሰብም የሰላም አማራጭን ረግጦ ማለቂያ የሌለው የደም መፋሰስ ለማስቀጠል እየተወናጨፈ ላለው የፋሽስት አብይ አህመድና ግብረ አበሮቹ የማያዳግም ተጨባጭ እርምጃ እንዲወስድ የትግራይ መንግስት ጥሪውን አቅርቧል። Dhaggeeffatanii jirtanii mootummaan Tigraay ibsa kennee jira. Ibsa kenne kanarratti waraanni mootummaan Tigraay waraana dhaabe jennaan waraana dhaabu jedhee jira. Waraana dhaabuu afaaniin amma kaleessa galgala addunyaa sobuudhaaf isaan gara miidiyaa isaaniitiin ibsa garaagaraa kennaa turanii nuti ka barbaanne dachii Amaaraa keessaa fi Affaar keessaa eega waraanni bahe gara Tigraay deemneetiin Tigraay weerarru isa jedhu ibsa kenne miidiyaa mootummaa irraa. Garuu sanitti dhaabannee seenanii cabsanii warroonni ajaja Abiyyiin fudhanne faannoo Amaaraa dabalatee humnoonni milishaan adda Amaaraa kun itti cabsanii seenanii uummanni Tigraay kanarratti teennee laallu isaantu nagaan barbaanne itti gaafatamummaa rakkoo amma booda dhufuuf itti gaafatamaan Abiyyi mataa isaati isa jedhu murteessanii ofirraa qolachuudhaaf tokkummaadhaan akka ka'u uummanni Tigraay ka jedhu kaleessa galgala ibsi darbee jira jechuudha. Kana booda waraanatti deebi'aa jira jechuudha mootummaan Tigraay. Eenyutu akka waraanatti deebi'an godhe faannoo Amaaraa Liyyuu Haayilii humna addaa Amaaraati. Waraanni kun ammoo waraana duriin adda. Wanni waraana kana waraana kaleessaatiin adda godhu uummanni Tigraay akka uummata Tigraayitti dhaabataa qotee bulaan jaarsi dargaggeessi. Waraana kana inumayyuu wareegama guddaa kafala mootummaanis Tigraayis jechuudha. Kana garuu mootummatu dhaabuu dide. Tigraay gara isaatii keessaa bahee jedhee dhaabee addunyaan akkuma isin agartan kana Awurooppaa fi Ameerikaan galatoonfatanii mootummaan Ameerikaa dinqisiifatee jira waan inni isaan godhan kanarratti galatoomaa jedhanii ni jiru. Abiyyi Ahmad ammoo kanarratti hin dhaabanne isa eenyutu ajajaa Daani'el Kibriit fa'aa humna ajara kanaati waan socho'uuf milishaa fi faannoon kun hin dhagayan gizee tokko tokko seeraan ala bayanii waan Abiyyi Ahmad jedhuun ala bayanii waan tokko tokko godhu kanarraa kaka'ee waraanni kaleessa koromirraa kaasee gara Allamaxaati waraanni Tigraay bifa haarawaa weeraruu jalqabee jira. Ibsa mootummaalleen kennee jira. Ummanni Tigraay hundi jedhe laa amma jiraattonni magaalota Tigraay keessa jiran naannoo Tigraay keessa jiran hundi isaanii akka miidiyaan isaanii irra deemee haasofsiisaa jirutti nuti amma booda dhufee xilaanni jenna waraanni Abiyyi Ahmad tokko dachii Tigraay irra ejjetu hin jiru ijoolleen teenya hundi gara waraanaatti bayanii jiru nutis abboonni gurdoon jechuun manguddoonni qophoodha jedhan bakka biyya keenya kaleessa illee taarikaa qabdi har'as taarika san hin dagmaalleen lammaffaa irra deemnee taarika hojjanna malee dhufee waraanni mootummaa magaalaa keenyan seenu dachii keenyarraan ijjatu ka jedhu ummatatu ummata falmaa jira iyyuu Tigraay caalaa jechuudha ummatatu iyyuu falmataa jira pirezidaantii isaanii caalaa jechuudha Geetaachoo caalaa ummanni amma qophoo gahaa godhe waraana sama gidduu kana eebbifataa jiran hedduu amma Abiyyi Ahmad jalaa as babbayaa jiran kana humna isaanii kana gahaa duraanii akkasuma jiru baasanii waraana isaanii bifa kanaan bifa addisii kanaan waraana addisii eebbifatanii qabanii jechuudha. Kanaaf wanti asirratti amma isin beekuu qabdan Tigraay waraana bifa haarawaa waraana labsanii jiru. Waraanni isaan amma labsan kuni mootummaa tokko isaan labsan godhe jechuudha. Akkamitti dhaabachuu didan. Albee irraa hiinaa waan isaan shunkurtiin muratan malee wanta harkatti nan bifnu waan shunkurtiin muratan qofa dhiifnee fi meeshaa hiikkachuu qabanii
isa jedhu murteessanii qaxxitama deemaniitumaan dachii Tigraay seenuu deemaa jiran jechuudha. Kana uummanni Tigraay isin ayyamu mootummaan Tigraay isin ayyamu kaleessa isinitti himne nuti ka jenne Abiyyiin bakka jirutti araara yoo buuse bakka jirutti nagaa yoo buuse kuni waan barbaachisaadha. Bakka san hin taanetti dhaqanii dachii Tigraay keessa seenanii dachii Tigraay keessa gallee Maqalee akka barbaanne goona Geetaachoo akka barbaanne goona Dabratsiyoon akka barbaanne goona suni tasumallee hin ta'u jennee itti himnee jira jechuudha. Mootummaan kuni yeroo tokko tokko osoo itti yaadin ama fakkeenyaaf osoo maama fedha illee fixanii kareessa amma Biraanuun Juulaa maal jedhe waraana Tigraay 20 ol balleessinee iyyuu jedhe Tigraay maal jedhe 80 ol balleessinee kamtu caala baay'ata yooma kijibattuu ta'e ka Biraanuun jedhe 20 tu caala diqqaadha moo ka Tigraay jedhe 80 gaashena irratti asiin gara Laalibalaaf gaashena irratti dhume santu caala moo 20 caala kanallee madaaluun nurra jira jechuudha yoo bara propagaandaa miidiyaan dalaguu taate Tigraayis dalagaa jira 80 barbadeessina kanaafuu wanni amma isiniin jechuu barbaanne mootummaan Tigraay bifa haarawaa waraana labsee jira waraanni inni labse ammoo waraana mootummaatu dhaqee dachii Tigraay seenaa jira waraana mootummaa dhufee dachii Tigraay seenu hin ayyamnu yoo ka seenu taate ummanni hundi tokkummaadhaan ka'ee waan kana falmina isa jedhu murteessanii jiranii qabsoollee itti jalqaban haleessuma kana gara koram allamaa xaraan tarkaanfii fudhataniin dhiibbaa guddaa waraana mootummaa irraan ga'anii jiru yeroo dhiyootti siltaawii fagaa Abiyyiin jedhu suni hin dhaga'ama sunis jechuuf duuba dheessuu waraana keenya ijaaruuf uf duuba deebinee maaliif uf duuba deebinee kana jammaruun isaanii waan hin oolle jechuudha yoo bifa kanaan itti fufan garuu amma wanti jiru wanti addisiin ammoo mootummaa Tigraay irraa dhagayamaa jiru maali yoo jettan diroon xiqqaat waan jedhamu jira diroonii Abiyyiin Ahmad itti fayyadamu kana meeshaa diroonii kana balleessu Tigraay akka waan argateeti kanuma baraati isaan dippiloomaasii barbaadu addunyaa wajjin walii gallaanii waan Abiyyiin godhu kana godhuu danda'ani kaleessuma itti himne bar isaan Abiyyi isa wajjin dhaabatte Turkii wajji dhaabatte Imireet Arabii wajji dhaabatte Chaayinaa wajji dhaabatte Dubaay waliin dhaabatanii Iraa wajjin dhaabatanii diroonii itti achi guuranii dirooniidhaan uummata kana fixaa jiraami addunyaan biyyoonni akka Ameerikaa biyyoonni guddatan kunis Tigraay amma tokko waa godhuu dandeessi amma booda jechuudha. Kanarraa akka ka'e amma waan ajaa'ibaa wanni oduun amma isin gammachiisu Tigraay waan meeshaa diroonii kana ittisu argattee jira isa jedhamu fa'aatu haasa'amaa jira. Wanni sun hagam akka dhugaa ta'ee fi amma booda arguuf deemna jechuudha. Abiyyiin amma booda Tigraay diroonii rukutuu hin danda'u jechuudha wanni sun dhugaa taanaan. Ya diroon xiqqaatii waan jedhamu jira. Diroonii kana akka isaan odeessi amma jirutti diroonii kana yeroo isaan Abiyyiin dirooniidhaan Tigraay rukutuudhaaf deemu waa wayiitu irradha wanni diroonii kana guutuma isaatiitti pilaaniisi wanni maashinaa bar wanni ashangulliitiidha mikunu dirooniin ashangulliitiidha ufuma isiitii balaliitee dhuftee nama rukutti qilleensuma wayii wanni wayii itti qaban jedhanii waan itti qabamu jira na fakkaate meeshaa wayiitu jira ka teknikaa ka isima kanaaf lafa kaayame diroonii ofirraa ittisuudhaaf biyyoonni guddatan kuni waan tokko eega uuman waan isallee ittisu uumamii seera amma fakkeenya diroonii Ameerikaan oomishu Ameerikaa keessatti tokko fara dirooniin Ameerikaa akka dursu hin jiru sadarkaa tokko haga sadiitu ka Ameerikaati jechuudha Ameerikaan diroonii kana yeroo hojjettu waan isii ittisullee wajji hojjetti jechuudha. Fakkeenya nam tokko dhufee yoo dirooniin si rukutu meeshaa diroonii kana sirraa dhahuu danda'u. Akka dirooniin kun sirri kunne waan ittisuu danda'us wajjiin hojjetamaa jechuudha. Amma waan kana Tigraay harka galfatee jira isa jedhamutu odeeffama. Wanni kun Tigraay harka galfamnaan hin da'uumu shakkiyyuu hin qabu. Finfinnee seennaan sun qabatama taate jechuudha. Maaliif jennaan dirooniidhaan rukutuun hin danda'amu. Inni kaleessas carraa guddaa kan ittiin argatame waraana lafa osoo hin taane humna baay'ina waraanaatiin osoo hin taane dirooniidhaan atakka Tigraayin. Kana namni kamuu ni beeka. Jaalanne jibbine Abiyyiin Ahmadin beeka baacaan dabalee beeka. Xiqqaatiin diroonii kun harkaa tabalaashaanaan wanni mootummaan kun fidu takka illee hin jiru jechuudha. Waraana lafootiin uummata Tigraay kaleessatti argisiisee ture. Isaan dhiisi waraana adda bilisummaa Oromoo waraana lafootiin taankii Abiyyi Ahmadii fi matfii isaanii irraa fudhachaa Finfinnee seenuu danda'a jechuudha. Wannummaan amma sodaatamee taa'amaa jiruyyuu diroonii kana rakkoon guddaan humna qilleensaa gubbarraan nama rukutu kanatu rakkina ta'e malee waraana lafoo osoo haga finni qotee bulaa fedhee sallabsiise gabaree fedhee sallabsiise jaarsa hunda walitti qabee sallabsiise wanni inni fiduu danda'u hin jiru kanaafi oduun gammachiisaan tokko kana dirooniidhaan amma booda Abiyyiin Tigraay akka rukutuu hin dandeenye meeshaa teknooloojii diroonii ittisuu danda'u Tigraay argatee jira isa jedhu odeessi jira kun dhugaa taanaan Abiyyiidhaaf gadda guddaadha akkasuma isa qofaa miti deeggartoota isaatiif illee jechuudha maaliif dirooniin kun guyyatti yeroo 7 yeroo 8 rukuta yeroo 9 rukuta adada rukutu kanaan qotee bulaa miidhaa ture ummata miskiina miidhaa ture ummata nagaa miidhaa ture kanarratti dirooniin kun qabatama wanni kun yoo ta'e waan akkasii argatanii jiran jedhamee yaadama kana sanirraan ammoo waraanni
bifa haarawaan akka dhufee dachii Tigraay seenne uummanni Tigraay akka ofirraa qolu mootummaan Tigraay ibsa dabarsee jira. Uummannis kaleessa irraa qabsoo jammaree waraanni Tigraay ammoo akkuma isiniin jennu kaa waraanni akkasumatti meeshaa keenya fudhannee baanee xiyyiitii takka nuti hin tokkofne jedhaa jiran. Xiyyiitii takka osoo biyyiin nuti hin tokkosin waraana keenya humna guutuun baane yoo barbaachisaa ta'e sa'aatii kanatti utuu deebine isa jedhu jalqabanii kaleessuma galgala jalqabanii magaalota gara Korom Allaamaxaatiin waraana Abiyyi Ahmad walakka daaraa godhan. Sanirraanuu dirooniin rukutuu dadhabee ilaala. Diroonii kan xiqqaatii diroonii kan jedhamu kana argannaaniin waan addaattuu ta'aa jira. Waan addaati. Kanaaf waan nama ajaa'ibutu dhufaa jira jechuudha gidduu kana keessa. Maaliif Abiyyiin Ahmad waraanni kun eegaf duuba deebi'ee bahee silaa innus kaleessa nagaa gaafachaa ture har'as nagaa gaafachuu qaba malee dhufnee dachii Tigraay seennee sikkiin isinirraa fudhannaa hattan albee malee isin harkatti nafini. Isin uummata albee malee qabachuu hin qabne taankii hidhattanii matii hidhattanii dishqaa hidhattanii taa'uun keessanii hin jiru jechuun sun dogoggora. Maaliif jarri kun naannoof danda'e qawwee Ahmad Abiyyiin itti niine kaleessa hidhatanii qabu achi dura qabu zamana dheeraa qabu waan har'a dhufeetiniin Daani'eel Kibriit yookaan uummanni Amaaraa Tigraay waan ofii isaaniitti jibbaniif dhuunfaadha waan qiimii irraa qabaniif jecha Tigraay akkana haa ta'u jedhaniif ta'u hin jiru jechuudha. Walumaa galatti wanni ijoon jiru waa lama. Tokko Tigraay waraana bifa haarawaan mootummaan kun eeganurraa dhaabachuu dide itti gaafatama miidhama kamiyyuu rakkoo biyya san keessa dhufu kamiyyuu Abiyyitu itti gaafatama jedhanii waraana labsanii jiran. Kaleessa galgala maal isiniin jedhe kominikeeshinii mootummaa naannoo Amaaraa maal labse beektu? Labsee akkamii labse? Nagaa buufnee jirra Tigraay injifannee jirra. Hojjetaan mootummaa sarratanyaan hundi gara waajjira keessanii gara biiroo deebi'aa isa jedhudha. Gara mootummaa federaalaatiin ammoo baqattoota biyya alaa irraa gahan diyaaspooraadhaaf qophiin garaagaraa akka godhamuu fi akkasuma nam tokko tokko meeshaa qaalessee gurguraa waan jiruuf kanarratti qabni seeraa akka hojjetu ibsa kenna. Tigraay kana maraan dhageeffata. Isaan ta'uufiiti naannoo fi nagaa godhanii gara misoomaa waamaa Tigraay irratti waraana labsuu jechuudha. Inni danda'ama aree akkanatti nagaa yoo ta'e hundaa labsuudha. Ofii isaaniiti hojjetaa mootummaatiin gara waajjiraa deebi'aa. Tigraayin ammoo maqalee seennee qabneef hinnaa jedhan kun hin danda'amu tasumallee. Tigraay kaleessa injifatameellee osoo hin baane akkuma jedhamu addunyaallee dhaga'uufis siltiifis godhuu danda'a. Garuu bahee jira akka marattu haa bahu. Eega bahee duuka deemanii si weerarraa akkana si goona jechuun dogoggora. Kanaaf wanni diroonii ittisu argamee jira jechaa jiru mootummaan Tigraay yoo waan san ka hojiitti oolchee ittiin fayyadamu taate waan diroonii kana dhugaa ta'ee wanni sun jechuudha. Dhugaa yoo taate kana ibsa mootummaa Tigraay irraa gammaan dhageenye wanni sun dhugaa taanaan mootummaa Itoophiyaatiif gadda guddaadha. Wanti jiru tokko kana jechuudha. Wanti biraa Ameerikaan pirezidaantii Ameerikaa Joo Baayiden jechuudha. Pirezidaantiin Joo Baayiden akkuma kanaan dura beektan jechuudha. Agawaa jechuun naggaada meeshaa gurraachaa Itoophiyaan gara biyyoota alaatitti ergitu ummata miiliyoona tokko oltu achi keessa jira Itoophiyaan. Ummata miiliyoona tokko. Itoophiyaan agawaa sanirraa birrii miiliyoona tokko tuqaa wayii argatti. Hojjetaan Itoophiyaa achi keessa hin jirre hin jiru jechuudha. Agawaa san mootummaan Ameerikaa kanaan dura araara buusaa nagaa yoo buusaa yoo isin nagaa hin buusin kana keessaa isin baasa isa jechuudhaan yeroo dheeraadhaaf ji'a lama kenneefii ture mootummaa Itoophiyaatiif. Mootummaan Itoophiyaa nagaa buusuun barbaannee akkuma isin agartan kana biyyoota garaagaraa deemee saahiba isaa baay'ifachuu biyyoota akka Turkii dhaqee saahibummaa baay'ifachuu Imireet Arabii dhaqee saahibummaa baay'ifachuu Ruusiyaa dhaqee saahibummaa baay'ifachuu Chaayinaa dhaqee saahibummaa baay'ifachuu Iraan agaba'utti dhaqee jara kana dudubbisee akkamitti diktaatarummaa kana jajjabeeffannaa akkam yoo godhee diktaatara jabaa ta'uu danda'a yoo akkam godhee uummata kana injifadhaa inni siltii kanarra bobba'ee waa'ee biyya guddisuu misoomaa san dhiisee jechuudha. Kanarratti Ameerikaan pirezidaantiin Ameerikaa Joo Baayiden guyyaa kaleessa galgala jechuudha. Itoophiyaa guutumaan guututti mallatteessee agawaa keessaa wada wiccii godhee jira jechuudha. Alatti darbee jira. Kanaaf Itoophiyaan kuttee jirti nigdii yeroo waggaatti immoo baatitti miiliyoona tokko tuqaa wayi argatan keessaa ari'amanii jiru mallatteessee jira. Pirezidaantiin Ameerikaa kaleessa mallattaa'e sanis kufanii jiran ari'atamanii jiranii. Kuni tokko kufaatii mootummaa Itoophiyaa jalqabaati jechuudha. Lammata irratti kufaatiin Abiyyi Ahmad wanni diroonii ataqqa'u kuni dirooniin akka Tigraay irra kunne ataqqa'u kuni gaafa Tigraay hojiirra oolfate kufaatii isaa lammaffaadha. Inni sadaffaan aangoo gadhiisee biyya bahuudha bakka. Akkatti malla. Carraan biraata biraan jirtu. Dirooniidhaan uummata miidhaa jira. Dirooniin tun gaafa harkaa fashalte Turkii irraallee wanni inni dhaqee diroonii fiduuf hin jiru. Imireet Arabii irraallee wanni dhaqee diroonii fiduuf hin jiru. Chaayinaa irraallee wanni inni dhaqee diroonii fiduuf hin jiru. Biyya kamirraayyuu dirooniin inni fuudhu ashangulliitti taatee harkaa hafti jechuudha. Bu'aan ala taati. Bu'aan hin qabu. Birrii itti baasee fida. Faayidaan gootuuf. Kana amma wanti dalagamaa jiru. Kanaafi agawaa keessaa Itoophiyaan haqamuun gadda guddaadha. Uummata biyya saniititti bu'aa biyya sanii buufatee fi hojjettoota meeqatu har'a hojii dhabeeyyii ta'e. Dubartoota meeqatu agawaa keessa hojjeta. Dubartiin Itoophiyaa kuni marti keessaa ari'amtee jirti.
miiliyoona tokko tuqaa wayi bakka irraa galiin argamu. Kanarraa biyyoota sadii ari'ame maalii dabalatee biyyoota garagaraa. Kuni jechuun Abiyyi Ahmadiif bowwoo mataati. Kana qofattuu dhaabachuudhaaf hin deemu. Qoqqophiidha Abiyyi Ahmad kana qofachi dhaabachuudhaaf hin deemu. Kabiraa itti isinii daballa. Mootummaan Ameerikaa ammas jaarsummaa addaa gara Itoophiyaatti ergaa jira. Oliiga Obasanjoon guyyaa har'aa Finfinnee galaa jedhamee eeggamaa jira. James Feltimaan namichi jedhamu ergamaan addaa gaanfa Afrikaa sunis Finfinnee deemee Abiyyi wajjin Tigraay waan kanaaf waliigaltee araaraatiif karrabanee jira. Waan nu jenneen fudhatee jira. Kaleessa wanni waadaa walii seenne kana akkasuma jechaa jiranii bara waan isin ajaa'ibu. Kaleessa ka waadaa walii seenne waraanni Tigraay dachii Affaarii fi dachii Amaaraa keessaa qulqullaa'ee yoo ba'e nuti marii hin goonaadha jechi mootummaan jedhe har'a Tigraay waan san hojjetti hiikee jira. Kan jedhaa jiru mootummaan Ameerikaa. Akkana jechaa jira mootummoonni gamtooman mootummaan Awurooppaa akkana jechaa jiran kanarratti Abiyyi Ahmaditti direktiidhaan warroonni kaleessa araaraaf kaayaman Abiyyitti ergamanii jiran. Inni jalqaba Oliiga Obasanjoo namicha Naayijeeriyaa jechuudha pirezidaantii duraanii Naayijeeriyaa. Lammaffaan James Feltimaan ergamaa addaa gaanfa Afrikaa waliigalaatitti. Innis Itoophiyaa deemuudhaaf Oliiga Obasanjoon har'a Finfinnee seenaa jedhamaara. Kanarratti wanni inni godhaa jiru gaafii Abiyyi gaafata. Tigraay waan nu jenne guutee jira. Waan ati jettes guutee jira. Wanni biraa waan ati Tigraay irraa barbaadu jira. Hin jira yoo jedhe lafa kaayuu hin jiru yoo jedhe innis gad dhaabbatee nagaa labsee marii biyyoolessaa jedhu kana ka biraan wajji mari'atu kana miti ka seeraan marii biyyoolessaa ta'e amma diroonii tanatu isa quufse Abiyyi Ahmad isin hin beektanii bara diroonii kanaan quufe marii biyyoolessaa keessaa hayyoota Oromoo gatee waraana adda bilisummaa Oromoo gatee uummata Oromoo keessaa gatee Tigraay illee marii keessaa gatee achumatti huma isaaniitti Taayyee fa'aa wajjin inumaayyuu Taayyeen nutti cafaraa iyyuu bara luuti isin jala kerkertee luuti isin jala hollattee luuti isin caccabdee nuun jedha yeroo dhiyoo booda ta'isallee hollatti hin beekamu bara hin beekamu mootummaan kun dhaabbataa ta'ee biyya san keessa jiraachuu hin danda'u luuti teennaa irra hollattus borta Taayyee fa'aallee inuma hollatti jechuudha maaliifi haalli jiru addunyaa kun akkanumatti wal jijjiira qilleensi gaafa dheengadda waraanni dhufee waraanni Tigraay Dabrasinaa seenee waraanni adda bilisummaa asiin gara Finfinnee mudde luuti Taayyee fa'aa kerkerteen turre jalatti kerkerte jalatti luuti jalatti kuftee jechuudha har'a ammoo isaantu akkas nuun jechaa jira jechuudha nuti har'as taanaan wanni luuti nu kerkertuuf hin jiru nuti oduu gabaasnaa waan jiru himnaa odeessinaa jechuudha. Kanarratti dabalee Itoophiyaa amma waan jabatu eeggata tokko agawaa keessaa baate gadda guddaadha. Agawaa dhabuu hin turre silaa Itoophiyaan osoo dhugaa biyya isiitti yaadde agawaa dhabuun hin turre lammaffarratti araarri kun yoo milkoofne jechuudha. Tigraay amma isinitti himnee turre nuti. Tooftaan Tigraay ittiin deemu kabbaaddiidha. Siltiin Tigraay ittiin deemu baxaamitti haartiidha. Isinitti himaan. Sobaa miti waan dhugaa nu dhageeffadha. Gurra keessan keessaa dhageeffadha. Tigraay ka godhe hinjifatameetu osoo bahe hinjifatamee bahe jedhee hin callisne. Nu araarsaa jedhee dafee addunyaatti xalayaa galfate. Nagaya buusaa jedhee dafee addunyaatti xalayaa galfate. Waraanni Tigraay waraanni Abiyyi Ahmad akka dachii kennan seenne jedhee dafee xalayaa addunyaatti galfate. Nuti araara isin jettaniif karrabannee jedhe mootummaan Tigraay ashannafamnee baanee hin jenne bar. Kuni siltii miti siltiidha kun mataan isaa. Tooftaa beekuudha kun mataan isaa dhiibbaa mootummaarra fidaa jira. Kana kam isin hin galle. Gaafuma ba'an sanuu bayuu isaanii qofa osoo hin taane bayanii geessaniitu mootummaan injifatamtanii jedheen. Isaan garuu hin injifatamne araaraaf baane. Dachii Tigraay keessaa mootummaan Ameerikaa nu gaafatee jira. Awurooppaan nu gaafatanii jiranii. Baanee jirra kuno. Waan isin jettan guunne yaa Awurooppaa. Waan isin jettan guunne yaa mootummoota gamtooman. Yaa mootummaa Ameerikaa fala nu barbaada. Waraanni Abiyyi Ahmad dhufee akka dachii Tigraay hin seenne isa jedhu dafanii xalayaa isaanii galfatan jechuudha. Kuni maa inni siyaasa wal caaluudha. Lammata irratti akkuma Tigraay kana godhe mootummaan Itoophiyaa fudhachuu dide ammas araara dhaabuu dide yagabbaabbattiin qabteen laqmaallee jechaatuma duuka deemaa jiran. Amma koram jechuun dachii Tigraay seenaa jiranii bara. Allaamaa mataan isii dachii Tigraay daangaa irraa jiraattu malee isii seenanii achi deemaa jiran. Waraana mootummaan Tigraay kaleessa galgala bifa haarawaa waraana dhaabse. Amma itti gaafatamaan eenyuun ta'a? Abiyyi Ahmad ta'a jira. Yoo lammaffaa deebi'ee waraanni Abiyyi Ahmad injifatame. Yoo lammaffaa deebi'ee dachiin Amaaraa weerarame. Yoo lammaffaa deebi'ee waraanni kun dachii Amaaraa ka seenu taate itti gaafatamaan yakka biyya san keessa dalagame hunda Abiyyitu fudhata. Tigraay miti. Tigraay ofirraa buusee jira nuti araara barbaanna jedhe bahee Abiyyiin hin barbaadu jedhe duuka deeme dirqama isin qabee harkaan isin qabu malee jedhe san akka itti inni qabuun laallaa jechuudha. Kanaaf amma wanni ta'aa jiru kana. Hooggantoonni addaa Afrikaa James Feltimaanii fi Oliiga Obasanjoon har'a gara Itoophiyaa dhaquu achitti mariin hin godhamaa Abiyyi Ahmadis naasamaa yoo Abiyyi Ahmad akka dheengaddaa san jalaa dhokate Ameerikaa waan dandeettuun ani waan Tigraay tumsituu natti fakkaata. Mee gaafa san waan Abiyyiin fiduu laalla. Sarbaba biyya tokko jechuudhaaf ammoo Abiyyiin mataan isaa biyya 8,900 galcheetiin Tigraay lolaa jira bar. Turkii diroonii irraa fudhatee, Imireet Arabii irraa diroonii fudhatee, Iraan irraa diroonii fudhatee, biyyoota adda addaa irraa meeshaa waraanaa fudhatee Tigraay rukutaa jira. Humna isaa qofaan rukutaa hin jiru Tigraay. Gaafa ofii isaati
Tigraay yakka kana biyya keenya keessa seentan biyya tokkoon jechuudhaaf ofii isaaniiti ammoo Eertiraan maal Itoophiyaa keessaa gooti. Kana kanaan Abiyyi waan dubbatus hin qabu. Tigraay namni qarqaaru argamnaan mootummaan Itoophiyaa dubbachuu hin danda'u jechuudha. Gaafa sanis dubbiin isaallee bilaashuma taati. Ka wal fixu uummata keenya addunyaan teettee nu laaluudha jechuudha. Kana ka mootummaan Itoophiyaa dalage. Araara buusaa isin jettaniin hin dhaga'a. Hin ufjajan bakka akka nama jaldeessaa qilee gubbarra bahee agartanii akkasitti boonu bakka hin boonu barra. Hin boona yoo namni araarri haa buyyaanu hin boonan. Garuu maal hin boonu? Diroonii biyya ambaatii hin boonu. Diroonii biyyoota garaagaraa irraa fudhatanii ta Dubaay, ta Qatar, ta asiin Imireet Arabii waraana Shaabiyaa fa'aan boonan. Waraanuma isaaniitii illee miti bara. Waraana Shaabiyaa fa'aan boonan jechuudha. Kuni amma dogoggora guddaadha. Dogoggora guddaadha. Kanaafi qoqqobbiin jalqabaa hojiitti murtaa'ee jira baga gammaddanii warroonni falmattoonni mirga namaa qeerroof qarreen Oromoo jechuudha. Warri gammaddan deeggartoonni shanee akkasumas warroonni hayyoota keessa mana hidhaa jiran deeggartanii fi warroonni Oromiyaadhaaf galgala ganama dhaabattan hundi keessanuu baga gammaddan. Jalqaba wanni isin ifaajjan hundi tokko ka hojiirra oole agawa. Agawaan mootummaan Ameerikaa agawaa keessaa Itoophiyaa baasee jira. Kunis addatti mootummaa Itoophiyaatiif kufaatii tokko. Birri doolaara biiliyeena meeqa dhabe? Ameerikaa biiliyeena tokkotu qabe. Miliyeena jechuudha. Doolaara Ameerikaati bara. Birri Itoophiyaa si fakkaata. Kana dhabanii jiran. Sarraatanyaan achi keessa jiru marti ari'ame. Galeetiniin Abiyyi Ahmad irratti ba'aa ta'a jechuudha. Kun addatti kufaatii isaati. Lammata irratti araaraaf amma guyyaa har'aatiif bor keessatti ergamtoonni addaa kan dheengadda jaarsummaa jiran Itoophiyaa ni dhaqu. Yoo wanti kun milkaa'e hin dandamata. Yoo kun milkaa'uu baate ammoo salphinni isaa tana caaltutu dhufa isiniin jedha. Salphinni isaa tana caaltu akkamitti dhufuu dandeessi yoo naan jettan waan diroonii Abiyyi Ahmad akka isiin Tigraay axaqqa'uu hin dandeenye qofa godhu. Addunyaan hojjette taanaaniin kana bira dhaabbatan taanaan Abiyyi Ahmad kalas kute jechuun ni dandeessa. Waraana lafootiin homata akka fiduu hin danda'u. Homata akka isinitti himaan. Wayi nama hunda biyya san keessa jiru hunda waraanatti oofaa hin danda'amu warsunis. Namni biyya san keessa jiru hundi loluun hin danda'amu warra. Isiniin gala. Wanni takkattiin inni hamilee ittiin argate dirooniidha. Dirooniin tana akka isiin fashaltu goonaan armaayyuu fashalte jechaa jiru bara. Qabatama ta'uu isaa dhibbaan dhibbatti hin beeku malee dirooniidhaan akka rukutuu hin dandeenye waan ittisu jira. Wanna san Tigraay argate jechaa jiru qabatama ta'uu fi soba ta'uu adda nuu ba'a jechuudha. Sanumaayyuu jaarsummaa kana booda adda ba'a. Yoo mootummaan Itoophiyaa nagaan barbaadu lakki ani jara kana adda massaseetuma balleessa jedhee kan murteessu taate suni rakkoo addaati jechuudha. Rakkoo addaati. Waliigalatti wanti jiru waan nama gammachiisu kana fakkaata isiniin jechuu barbaadeeti warroonni kanaan dura gaddaa turtanii isinit dhagayamee Tigraay akkamitti akkana godhee Abiyyiin akkamitti akkana ta'ee isa jettaniif mootummaan Tigraay bifa haara waan duula waraanaa labsee jira. Waraanni Abiyyi Ahmad gurimaan dhufee daangaa Tigraay yoo ka ijjatu taate tarkaanfii fudhachuu qofa san qofaa miti ammoo gara fuulduraattis deemanii tarkaanfii fudhachuu irraa wanni nu dhoorgu hin jiru. Yoo rakkoon biraallee uumame itti gaafatamaan mootummaadha jedhee mootummaan Tigraay murteessee jira. Kanarratti isaan wanni takkattiin shakkii qaban axaqqaa diroonii kan ofirraa jalqaba ofirraa galal godhanii achi booda gara lafootiin sun rakkoon qabdu ta kara lafoo wal beekan waan taateef ta diroonii qilleensarraa tanatu dubbiin rakkoo ta'e malee ta lafa jalaa walitti dhukaasuu taankii fi xayyaara namni ofii wal boksii wal dha'u sannullee kaleessallee agarree sasanii rakkinnan qabdu jechuu kiyya. Wanti biraa waraanni adda bilisummaa Oromoolee akkuma isin agartan kana injifannoo cucculuqaa galmeessaa jira. Goloota Oromiyaa garaagaraa keessatti Arsii, Harargee keessatti guyyaa kaleessaa nama meeqa booji'anii asiin Arsii keessatti sochii cimaa godhaa jira. Wallagga Afran asiin giddu galeessa Shawaa injifannoo guddatti jira. Asiin Boorana keessa amma kaleessa maal jira OBN maal jechaa jira beektanii? Abaa'oo shaneetii fi warroonni miseensa ta'an namoonni 8 dhufanii harka kennatanii fedha isaaniitiin jedhaa jira. Kun kijiba namni tokko harka isaaniitti kennatu hin jiru. Namuma isaanii amma siyaasa dalagaa jiran jechuudha jarri beektu. Propagaandaa oofaa jiran. Ufuma isaaniitii dhaqanii ijoollee miskiina qabanii abaa'oo shanee qabnee nama 8 harka kennatanii akkamitti galtanii akkana gallee jedhanii haasofsiisanii as baasanii ittiin uummata gowwoomsuu barbaadu. Abaa'oon shanee takkaa galee hin beeku hin galus. Warri qabsoo Oromootiif bosona jiru hin galu. Walumaa galatti wanni mootummaan dalagaa jiru waan nama gaddisiisu. Waan ulfaataadha waan nama jibbisiisu isiniin jechuu barbaanneeti daawwattoota keenya jaalatamuu kabajamu. Waliigalatti wanni jiru kana jala buunee isinitti deebinaa har'a inshaallah iriftii qaba. Oduu haarawaa bakka argadhetti isin biraan baasa. Kanaaf YouTube chaanaalii keenya ammoo sabiskiraayib godhaan jirtanii bootaa wallaaltamoo akkami. Namni gariin bakkee wallaalee fi qubuma kana tutuquu didaa moojii sabiskiraayibii hin gootanii waan taatan moojii YouTube sabiskiraayibii godha warri hin godhin sabiskiraayib godha laayik godha. Maatii nuutaa isiniin jenna maaliif jennaa yoo sabiskiraayibiin godhin seentanii ilaaluu hin dandeessan viidiyoo keenya
isin biran ga'u kaa isin biran ga'u yoo aadii nama godhatin akkuma nama Facebook aadii nama godhatee itti subscribe godhu jechuun achiraan ol bakka jettu san irra deeffadha. Walii galatti oduun ganamaan isin dhageettan oduu bareedduu tanaa Jummaa Mubaarak isiniin jenna. Warroonni Oromoo taatan hundi baay'ee gadditanii jirtanii isin beeynaa waraana adda bilisummaa Oromoo irra maaltu gayaa rakkoo akkamitti waraana adda bilisummaa Oromoo mudataa isa jedhu gaddaa turtanii wanni takka ammoo wanni nama aarsu marii biyyoolessaa keessa miseensa Oromoo wanni ilaallatu takka illee hin jiru jedhan waan isin ajaa'ibu. Marii biyyoolessaa keessa Oromoo wanni ilaallatu takka illee hin jiru. Jarumatti wajji mari'achaa jira. Inuma nuti uffatanii bara. Kuni salphina guddaa. Marii biyyoolessaa godhamu keessa Oromoon hin jiru. Hidhamtoonni siyaasaa keessa hin jiran paartiin Oromoo keessa hin jiru. Tigraayis keessa hin jiru. Waraana adda bilisummaa Oromoo keessa hin jiru. Abiyyi Ahmadii fi uummata Amaaraa warra kaleessa filannoo wajjin godhe qofa ja'aa jiran. Kuni salphina guddaa. Oromoo dammaquu sirra jira yaaqi. Ati uummata guddaa miiliyoona gadaa ofiin jechuu ta'ee sadarkaa kanatti uffatamuun kee baay'ee na gaddisiisa. Baay'ee na gaddisiisa. Galatoomaa tuni gurra isin buutee jirti. Sagantaa itti aanu naqa walitti deebinutti nagaa keessa jiraadhaa. Kanuma amma isin qalbiin isin gammaddee jirti. Warri gootan isin beeka. Ijoolleen qaqqaalii warri kana na hordoftan akka isin naa gootan hin beeka. Nama gariitu jira kan Oromoodhaaf hin jedhu Oromummaa isaatu kadagatee jira. Warra akkasiisantu subscribe naan goone bara. Isin warri qaaliin waa'ee Oromoo qabsoo Oromoo keessa jirtan kun hin gootanii nama an Oromoodha yeroo of dagatee jira. Jara akkasiisanitti illee himaa subscribe haa godhan. Kanaaf akkasii galatoomaa fayyaa ta'a nagaa keessa jiraadha. Walitti deebina waa maraafuu oduu babbareedaa jirana fakkaataa gidduu kana mee isinii gabaafnan hordofa.